السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هار'a akkaataa isin rasiida sawaadhaan biyya ergattan isin agarsiisa. Warri hin beekin irraa baradhaa. Kan beektan san beekne share godhaa. Guyyaa kaleessaa waa'ee zeenii sana san gadhiisee namoonni hedduun agarre. Zeenii garuu namoonni Saawudii keessa jiran hedduu zeenii qabatu. Kanaafuu YouTube kee jala dhaqaatii. Kanaafuu YouTube keessa dhaqaatii warri haga uwwanaatti YouTube channel kiyya subscribe godhin Riyoo jechuudhaan search godhaati. Riyoo Shaafii jedha search godhaati. Kunoo kiyya kana asirratti gadi tuqxanii profaayilii isaa bakka viidiyoo tuqxanii kaazeen ani isin barsiise guyyaa kaleessaa asirratti tokko fahaara jira asirratti daawwadhaa isin jedha inshaallah. YouTube kiyyamu subscribe naa godhaa. Mallattoo notification cinaa jirtu tuqaa kana YouTube kiyya kun gara warabsaatti. Akkuma beekamu namoonni tokko sawaadhaan ergatu turaarri saalaa keessan argina turre hagam arrammoo asuma irratti haala ajaa'ibaatiin ergattu inshaallah. Akkanatti urjii takka 3-4 masalaalii itti qootanii siimii keessaa qabdan sunti beeka. Asirratti quxulee 3 tuqxanii isin asirratti callisteetuma raqama 3 tuqxanii isin asitti Paakistaanii Afgaanistaanii isinii fidaa. Isin immoo 9 tuqxan asitti Sri Lankaa fi Madrid hanga Itoophiyaa agartanutti asirratti kunoo dafee isinii fidee jira. Asirratti Itoophiyaan 21 irra jirti. Akkuma isin agartan kunoo Itoophiyaan 21 irra jirti jechuudha. Yemenitti aanee Itoophiyaadha. Asirratti quxurii raqama 21tti barreessitanii san booda kunoo Itoophiyaa birrii 50 birrii 100 birrii 250 500 haga feetan ergitan isiniin jedha. Kanarratti egaa obboleewwan asitti yoo qarshii 50 erguu barbaadanii tokkoffaarratti quxulee tokko rukuttanii san booda asirratti lakkoofsa abbaa itti erguu barbaadanii sana itti guutanii duwwaa 25 19 22 akka feetanitti bakka itti guutanii raqama abbaa itti ergitanii beektanii haala kanaan ergitanii 25 yaani 50 balaan 50 akka feetanitti akkasitti ergattanii isin jedha inshaallah. Obboleewwan keenya waliif share godhaa waliif dabarsa.